jallisii kana biraa ooyiruu xiqqoo qabdani maallaqa kanarraa argattan akkamitti qusannaa akkamitti beelada horsiisuutti daballaa akkamitti magaalaa keessatti daldala xiqqoo jalqabnaa hiyyuma keessaa ba'uuf nama gargaara kanuma qonnee jimaadhuma isaa duwwaa ittiin qamaanee tamboo ittiin aarsinee yoo asuma fidhatee jireenya ni taati hin taatu dhaloonni dudduubaan dhufu maal argatu alaama deemne miti eeka kanaaf kan yoo magaalaatti waa investii gootu lafa xiqqoo taatu dukkaana xiqqoo taatu daldala xiqqoo taatu yoo kana hojjechuu dandeenye qonna kana keessaa ilmaanni keenya dhufan gara qonnaa yaadanii jechaadha gara waan madda galii wayyaa qabu gara waa qaroomina qabu tasichi ce'u jechaadha kanaaf kanarraa oomishtanii argachuu qofatu hin taane akkamittiin ani ittiin jireenya keenya jijjiirradha kana caalaa bor akkamittan dinagdeedha wayyaa mana wayyaa akkamittan ijaarradha beelada wayyaa akkamittan horsiifadha magaalaatti akkamittan galaa ka jedhu wal gorsu wal leenjisuu aanaarraa waajjirri carraa hojii uumuu ni jira miti yoo barbaadan leenjisni kennan bulchaadhaa wajjin wal ta'anii taanaa bulchaadhaa wajjin wal ta'anii warra dhaabbataa paartii wajjin illee wal ta'anii gorsa barbaadan leenjii barbaadan isin kennuu danda'u akkaataa qusannoo akkaataa qabiyyee maallaqaa achi keessa kanallee ni leenjisan leenjisayyee amma duratti yeroo meeqa nu leenjisaa bakka kanaa hojiirra oolchitanii jijjiiramuu danda'u sirra jira ta'uu baannaan ooyiruu xiqqoo kanaan amataa gara amataatti ittiin jiraadha jettanii yoo yaaddan hin danda'amu bor yoo nama 10 taatan bor yoo nama 20 taatan isin geessi lafti xiqqaan kun amma doktar waan tokko jira beekte oduu piroojeektiin kun hin dhufin amma duwwaa rabbii maani hooggansa galcha kanaati beekte yeroo piroojeektiin kun bakka tanaan dhufin turetti bishaan dhaguma keessa yaa'ee jira hogguu abbaan maddarraa gad deebise dhagaa kanaas jalaayyaa hogguu inni ooluu keessa kataarii takka qofa ba'a namni rakkoo hammaataa keessa ture eega piroojeektiin kun waggaa darbee asitti hojjetame booda amma qabatamaan kan inni agarsiisu kamana 5 ol jaaratee jira karaarratti biyya tana amma magaaleessuudhaaf amma fuudhee waan sigee ijaarratti botana keessa bakka magaaleessuudhaaf lafa jiratanii nama manatti ijaaree karaa waajjirri jaraa hojii tiidis amma araddaati jetan motor maal jettaniin paampi addeetti ooftuu maashina lima daawwan inni asi dhaabee paampi kudha takka ol fide waajjirri qonnaa araddaa tana keessa amma muuxannoon eegaan fi piroojeektiin kun as dhufe as keessa jiru waan afaanii haasoo nu qofa odoo hin ta'in yoo ijaan keessa gayyaatanii isin garsiisu waan guddaa abdii namatti horbeeyte teeknooloojii haaree amma fakkeenyaaf uummanni barmi koompoostii fi koompoostii idilee lama matatti hojjetanii barmi koompoostii 23 oliitu jira as keessa raammootti godhatanii qonnaan bulaa adeemsi isaan itti hojjechuu jiran atummaan mataan keetu yoo laalte amata lama booda qonnaan bulaan kun karaa investimentii xiqqaa qabu waan takka waan nama shakkisiisu qabu waan ijjeteetiin laaltee murteessitu beekte kanaafumma haalaan nama baay'ee isin gammadan nuus hojii biraatirra turlee kalee galgala gisee nu qunnaman nu hojii biraatirra daangaa giddaa lixaatii fi caalaa itti turre akkana dhiboone malee qonnaan bulaan amma akka odoonii fi bakka tana arba lama kanan ta'e guyyaa ala dabaluun xaraqannaa roobninis booqaa'ifatee jira waan ta'eef ala dabaluun xaraqannaa jedhee kasi qabata qonnaan bulaan kun asii deemee bishaan kun hanga itti deesee gara gad deemee obaasu jira amma ifama qarshii baranaa asin lakkooye miliyoona takkaa fi 200 mookana eega piroojeektiin kun dhufe qarshiin qonnaan bulaa araddaa tanaas ta'e amma namshan qabatamaa maqaa isaanii siinifiin kan seeraan booda baabbilee danda'a kana keessa kanaafuu wanni kun amata lamaa fi sadii kan akkanatti ittichi tajaajilamnaan qonnaan bulaan yoo xiqqaate ama tokkoof ama lamatti ilma isaa karaa biraatti jijjiiree ilmaan isaa ol jala kaan boodaa bitee fi kaan dukkaana dhaabee fi kaan suuqii wayii banee fi ni jijjiiramti jettu baay'ee jira duwwaa rabbi kanaafuu haalaan galatooma isinis galatooma waajjirri buusaa gonofaa galatoomuu qaba waajjirri qonnaanaa keenyaa galatoomuu qaba waajjirri bulchiinsaatillee yeroo hedduu nuti eeggaranii silkiidhaan nu qunnamanii waan akkaataa haala gartee qonnaan bulaa kanaaf muuxannoon kun bakka biraatti itti dabalu amma abdiin teenya maal haasa'uun seeta qonnaan bulaa ganda kanaa laalanii warri ganda jalaa sun bishaan tokko qaban beekte bishaan kana akka kana godhanitti
akka warri ganda kanaa jijjiirametti nuti silaa jijjiiramne waan jettu akkasitti itti himannaan uumamaa jiran biyya doktoroonni dhufan akka kana gartee gandi kun itti faayidaa ganda kanaa dhugaa arganii gandi kunis silaa bishaan kun akkasi piroojeektiin akkanaa nuti ta'utti itti faayiduuneeti akka ganda sanii taana jeniiti akkasi kabiraati illee ni jira waan jedhu. Lafaan ganaa naannoo kana hundaa waan qabu. Yeroo duraatiif bishaan kun laga kana gisee dhufan hanga masbaara tokkotu naannoo baasan ture. Dheebuudhaan na cinqee mataa kiyya nyaatee huccuu nurraa jijjiiruu dadhabe. Eega piroojeektiin kun dhufe lafa mul'atu kana asii ol amata baranaa sababa piroojeektiin kun dhufeen karaan asirraa asitti ol jallatee qarshii 160 irraa argatee yeroo takka yeroo lammaffaas akkasittiin irraa argatee ture. Bu'aa garaagaraa obboleeyyiin biyyaa bakka biyyaatti barsiisaatiin kunoo yuunivarsiitii hoolota afaa akkasii biyya nama barachaa jiru barsiisee. Ammas itti fufa jireenya gaarii bishaan kun barmiilaa tokkotti olii qiyaasa barmiilaa tokko amma namarraa hafee yoon argate as dhufanii na fayyada bishaan wanta kana gajeera narraa makan jechuudha. Baay'ee bu'aa guddaa irraa agarreeti mootummaa kanas galatoonfannee dhaabbata kanallee galatoonfannee jijjiiramni mana keenya keessaa lafti keenya kan duraan bukuraa ta'ee jiru haramas nuti jijjiiramee kuduraa nyaataatiin itti dandeenyee jiru. Kuduraa itti gurgurannus akkasumaan itti dandeenyee jiru. Bakka uummanni ollaa kiyyaa na caalaa kan argates jiru. Anis akkasumatti lafti kun asii waliin bukuraa ture gisee duraati gisee lafa tana hojjettan bukuraa jimaan keenya waan takka firrumaarra jecha. Lafa tana bu'aa baay'ee gaarii irraa argannee jiru. Maallaqaas itti dandeenyee jira. Waa itti dandeenyee jira. Kan duraan paampitti hajamu jallisiidhaan naannaqee jiran. Guyyaa waliin dhiyaatu as jala jiru. Yeroo naqee baay'ee wanni kun asiin akka ajaa'ibaan na fayyadee jira. Ani akka mataa kiyyaatti yoo laale wanni kun bu'aa guddaa qaba. Galatooman dhaabbanni kunis mootummaan keenyas uummanni waan kana hojjete hundinuu akka galatoomanii galata barbaanna. Lafa kanallee aanaa kanneen abbaa kiyyaa kan tola kanneen jechuudha. Lafa irratti dalagame kana tola kanneen tajaajila uummataatiif jennee tola abbaan kiyya kanneen akkasumaan tajaajila saniin itti fufaa jirti. Haala saniinuu waan baay'ee gaarii qaceelootti irraa argannee jiran jiru. Ujung jalan pun nampak ada. Bisaan kana osoo piroojeektiin kun hin dhufin biratti yeroo dheeraadha kan irraa tajaajilamaa ture. Faayidaan ammoo yeroo osoo piroojeektiin kun hin hojjetamin irraa argachaa ture waan sabta dhugaa dubbachuudha. Egaa piroojeektiin kun barana dalagamtee xumuramte booda dhugaa dubbachuuf kooran tun duraan yeroo takka yeroo lama ture. Eegasiif ammoo halkanitti yeroo kan ture. Lafti nuti qabnu baay'ee xiqqaadha dhugaa dubbachuudha. Bariin galiin barana arganne immoo dhugaa dubbachuudhaaf dachii xiqqoorraayi galii qiyaasa hin qabne ani kan mataa kiyyaatti dinnichaan gaafa duraa osoo piroojeektiin tun hin dalagamin kuntaala 2 fi 3 toora kuntaala 10 toora 2 ta'e toora qarshii 1,000 dhugaa dubbachuudhaaf piroojeektii tan amma nuti wallaahi billaahi bishaan kun duraan yeroo achirraa bu'as deebifnu zaata ko guutuu harma kana yaadnu horii tana seenuudhaaf igana hanga deegaa 5 daggatti horii tana seenanii guutan jechuudha. Qonnaan bulaan ammaan dura isaan argachaa jiranii galiin irraa isaan dhugaa dubbachuuf gaaraa fidaa. Ganama amma nuti hogguudhaa karaa kana piroojeektii dhufe ijaan gammachuu guddaa nutti dhageememma. Wallahi billahi akkatti dhufne hin beekne jechuudha. Hogguu sila garraa asirratti wallahi billahi gaara bumaan nu argamale waan dhagamu jiru ammaa